Tole akkam jirtu hordoftoota qubee akaadaamii kun qubee akaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu viidiyoo tiitoorii koorsii barattoota fireeshmaaniidhaaf kennamu irratti kun barumsa herreegaa yookaan mathematics for natural science streamiidhaatiif kan kennamu irratti kan qophaa'edha. Viidiyoo koo darban irratti logical proposition warreen jennu akkasiniif galuu danda'utti yookaan bifa salphaa ta'eedhaan ibsuudhaaf yaalitaniin jira. Irra deebitanii ilaaluu dandeessu. Warra magaammaatti YouTube chaanalii keenya subscribe hin goone subscribe share gochuu hin dagatina sinan jedha. Guyyaa har'aatiif yookaan viidiyoo kanarratti qabadhee kan isiniif dhiyaadhe set theoryidha. Set theoryidha kutaa 9tti baratanitu badaagas mara wanta nama rakkisu miti. Set theory gaafa jennu set jechuun the term set yookaan immoo termin set jedhamu jechaadha. Refers to a well-defined collection of objects, well-defined collection of objects that share a certain property or certain properties jechuudha. Set gaafa jennu well-defined ta'eeti collection yookaan walitti qabama objectootaati jechuudha. Isaanis immoo objectootaati immoo jechaadha common property yookaan immoo amala wal fakkaatu wayii qabu jechuudha. Well-defined kan jennu gaddoo kanatti jechaadha. For example, set A bifa kanaatiin kan inni bakka bu'u. For example, kun 1 2 3 jenne bifa kanaatiin jira yoo ta'e kuni complete listing method keessatti ilaalla. As keessatti jechaadha well defined dha kan jennu. Well defined dha sababni nuti jenneef jechaadha. Objectiin tokko seetii kana keessa jiramoo hin jiru jennee murteessuu danda'uudha qabna jechaadha. Kanaan achi maal ta'a seetii hin ta'u jechaadha. Seetiidha kan jennu gaa well defined ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun objectiin tokko collection sana keessa jiramoo yookaan hin jiru jennee gargar baasuu danda'uudha qabna jechuudha. For example, tokko kuni memberii eenyuuti? Member set A ti. Memberii set A ti jechuudha. Lakkoofsi afuras keessa hin jiru memberii set A miti jechuudha. Kana jechuun yookaan jira yookaan immoo hin jiru jennee gargar baasuu danda'uudha qabna jechuudha. Sirriidhumatti jechuudha. Kanaafuu bifa salphaa ta'eetiin gaafa ibsinu set theory jechaadha. Refers to a well-defined collection of objects that shares a common property or certain properties jechaadha. Certain property share kan godhanidha jechaadha. Inni kan biraan description of set kan jedhu ilaalu. Description of set kabga jennu seetiin bifa kamiitiin ibsamuu danda'a kan jedhu jechaadha. Seetiin karaa gurguddaa afur ibsamuu danda'a. Inni jalqabaa jechaadha. Verbal method wanti jedhamu jira. Verbal method kan nuti jennu kuni wordii Ingiliffaa fayyadamne jechaadha. Gaafa seetii tokko ibsinu jechuudha. Kana jechuunis lakkoofsota fayyadamin otoomaan fayyadamin jecha fayyadamne gaafa ibsinu jechaadha. Fakkeenyaaf for example the set of all countries in Africa otoo jenne the set of all countries in Africa otoo jenne jechaadha. Country Africa keessa yookaan immoo biyyoota Africa keessa jiran seetii isaanii ibsine jechuudha. Kun egaa gaafa maatiin ibsamudha gaafa verbal methodidhaatiin ibsamu jechuudha. Verbal method gaafa jennu egaa jechaatiin yeroo ibsinu jechaadha. Inni kan biraani roster yookaan immoo roster or complete listing method wanti jedhamu immoo jira. Karaa ittiin seetii ibsinu jechaadha. Complete listing method kan jennu immoo jira. Completing listing method gaafa jennu asirratti jechaan kan nuti ibsine jechaadha. The set of all countries in Africa kan jedhu kana jechaadha. Asirratti immoo listing yookaan immoo elementii seetii sanaa kan ta'e hunda isaanii maal gochuudha yeroo ibsinudha. List gaafa goonu jechuudha. Asitti gaafa jechaan ibsinudha. Verbal keessatti jedha. Complete listing method keessatti immoo gaafa hunduma isaa breesii lama gidduu jechaadha. Breesii gidduu jiru sana listing method jechuu hin dandeenyu yookaan immoo seetiidha jechuu hin dandeenyu. For example akka example jechaadha. The set of all vowels in English alphabet otoo hin jechaadha. The set of all vowels
in English alphabet otoo jenne jechaadha. The set of all vowels in English alphabet gaafa jennu inni kun maadha verbal method dhaatiin gaafa ibsinudha. Isuma kana gaa verbal method kana dhiisne jechuudha gaafa complete listing method dhaatiin gaafa ibsinu jechaadha. For let's say the set is described by A. Set A is equals to A, B, no, E, vowel dha waan ta'eedhaaf jechaadha. I, O, U. Yenno jechaadha. Breesii lama gidduutti gaafa complete yookaan immoo seetii sanaatiif elementii kan ta'an hunda isaanii gaafa ibsinu jechuudha. Kana jechuunis immoo A, E, I, O, U yeroo jennu jechaadha. Inni kan biraanii inni sadaffaa jechaadha. By partial listing method kan jennu immoo jira. Partial listing method kan jennu immoo jira. Partial listing method kan jennu immoo jechaadha. Sababa bakkaatiif sababa yerootiif elementoota hunda isaanii tarreessuu hin dandeenyu yoo ta'edha jechuudha. Inni kun immoo sana booda itti fufa bifa jedhuutiin gaafa ibsinu jechuudha. Breesii lama gidduutti. For example, the set of all countries in Africa kan jedhu kana jechaadha. The set of all countries in Africa kan jedhu kana partial method dhaatiin ibsuu dandeenya. Garuu partial method dhaatiin warreen akkasii kana maalitti qooshii ibsuudhaaf nama rakkisa. Maaliif daangaa isaa hin beeknu waan ta'eedhaaf jechuudha. For example, kan biraa jechaadha as keessatti kan nuti ibsuu dandeenyu partial listing method dha jechaadha. The set of natural numbers less than 5 otoo nuun jedhe the set of natural numbers less than 5 otoo nuun jedhe jechaadha. Let's say the set is denoted by A, then A is equals to wanti keessatti ibsamuu qaba isiniin jedheera. Breesii keessatti jechaadha. Iddoo kanatti for example 50 haa ta'u akka baay'atuudhaaf jechaadha. Sana booda A is equals to 1 natural number 1 tokkorraati kaa 1 2 3 4 jedheeti maal ta'a deema jechaadha. Itti fufaa deema haga eessaatti haga 50 jechuudha. Yeroo bifa kanaatiin ibsinu kuni maal jedhama? Partial listing method ta'uu danda'a jechuudha. Partial listing method gaafa jennu karaa fuulduraa itti fufa jechuu dandeenya. Asii kaasee haga asitti itti fufa jechuu dandeenya. Partial listing method jechaan elementoota jiran keessaati elementii muraasni ibsamani haga achitti yookaan immoo haga asitti jenne gaafa ibsuu dandeenyu jechaadha. Inni kan biraan inni arfaffaa irratti kan nuti ibsuu dandeenyu set description jechaadha. Yookaan immoo seetii tokko karaa nuti ibsuu dandeenyu set builder method waan ta'etu immoo jira. Set builder method. Set builder method kan nuti jennu kuni set builder method kan nuti jennu kun jechaadha. When all elements satisfy a common property P, yookaan immoo elementoon hundumtiyyuu common property P way satisfy godhu ta'e jechaadha. We express the situation as an open proposition. Open proposition keessatti akkuma kana dura isiniif ibsu yaadate jechaadha. Open proposition kan nuti jennu for example P of X jira yoo ta'e X kuni for all X iddoo kanatti for all X jiraachuu danda'a. For some X jiraachuu danda'a yookaan immoo iddoo kanatti jechaadha bifa kanaatiin asirratti for all X property of P of X is satisfied yoo taate maal ta'a jenne tiruudha ምናምን kan jedhu achirratti maal goone ture laallee ture. Asirratti immoo jechaadha set builder method keessatti kan nuti ilaallu if all elements satisfy common property of P of X can satisfy godha yoo ta'e jechaadha set builder method dhaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. For example A is equals to X P of X jenne bifa kanaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo or A is equals to X P of X jenne bifa kanaatiin immoo maal gochuu dandeenya jechuudha ibsuu dandeenya jechuudha. Kun immoo gaafa maaltiin ibsamudha set builder method dhaatiin gaafa ibsamu jechuudha. Kuni gaafa dubbifamu A is equal to the set of all X's such that
P of X is true jedhameetu dubbifama jechuudha. Kuni gaafa dubbifamu A is equal to the set of all elements, all x's all elements all x's that satisfy the property of P of X jechuudha. All x's such that P of X is true jechuudha karaa biraatiin immoo jechuudha. Kuni gaafa maaltiin ibsinu jechuudha the set of set builder method daatiin gaafa ibsinu jechuudha. For example akka example itti jechuudha. Akka example itti let's say B is a set and is equals to T is an even number. Even number jenna yoo ta'e even number jenna yoo ta'e jechuudha. Even number gaafa jedhu real number keessatti jechuu barbaadan jechuudha. Asirratti B is equals to B is equal to the set of all T's such that T is an even number is true kan jenne dubbisnu jechuudha. Asirratti akkuma walii galaatti jechaadha kan isin hubachuu qabdan jechaadha. Seetiin tokko seetiin jechaadha kan inni ittiin iddo bu'eensa capital alphabetidha yookaan immoo capital letteridhaatiin bakka bu'a elementoonni isaanii immoo small letteridha kan ittiin denote goonu jechuudha. Inni kan biraanii for example set A dha seetiin A seetii wayidha yoo ta'e jechaadha. For example A is equals to 1 2 3 jedheetu akka kanaatti jira yoo ta'e jechaadha. 1 is an element of maalidha jechaadha set A ta'a jechuudha. 4 is not an element of set A ta'a jechuudha yookaan immoo 4 as keessa hin jiru waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan seetii keessatti jechaadha orderii consider hin goonu. Orderii maal hin goonu consider hin goonu jechuudha. Kuni qixxeetaa eenyu faana wal qixaadha 2 3 1 faana wal qixaadha. Akkasuma immoo kun 3 2 waan ifaanallee wal qixaadha jechuudha. Seetii keessatti orderiin isaa maal hin ta'u jechaadha consider hin ta'u jechuudha. Yeroo itti irratti video ko itti irratti jechuudha relationship between two sets kan jedhu qabadhitan hin dhiyaadha. Subscribe share gochuu hin dagatina. Galatooma nagaa ta'a.